meeshaan jabaan addunyaa kana beekumsa gahaate argachuuf immoo dhaabbilee barnoota olaanoo ta'anitti barachuun murteessaadha. Dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa tokko kan ta'e Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu kaampaasiin Shaashamannee bara barnoota 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sagantaa idilee fi al-idileetiin sadarkaa digrii jalqabaa, digrii lammaffaa fi sadaffaadhaan barsiisuudhaaf qophiisaa xumureera. Kanaafuu kottaa baradhaa. Beekumsa irratti beekumsa dachaa argadhaa kan jedhu Yuunivarsiitii Madda Walaabuu kaampaasii Shaashamanneeti. Digrii jalqabaatiin idilee fi al-idilee yookiin ammoo extensionii fi idileedha. Extension modality BA in Afaan Oromoo and Literature, BA in English Language and Literature, BA in Civics and Ethical Studies, BA in Geography and Environmental Studies, BSc in Geographic Information Science, BA in History and Heritage Management, BA in Journalism and Communication, BA in Sociology, BA in Accounting and Finance, BA in Marketing Management, BA in Management, BA in Economics, LLB in Law. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu kaampaasii Shaashamannee qubsuma hayyoota hedduu. Masters degree extensionii fi regular modality College of Business and Economics, MSc in Accounting and Finance, MA in Business Administration, MA in Marketing Management, MSc in Developmental Economics. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu kaampaasii Shaashamannee College of Health Sciences, MPH in Epidemiology, MPH in General Health, MPH in Reproductive Health, MPH in Public Health and Nutrition, MPH in Health Service Management, MSc in Adult Health Nursing, MSc in Maternity and Reproductive Health Nursing. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu kaampaasii Shaashamannee College of Social Science and Humanities, MA in Afaan Oromoo and Literature, MA in Teaching English as Foreign Language, MA in Civics and Ethical Studies, MA in Geography and Environmental Studies, MSc in Land Resource Management, MA in History and Heritage Management, MSc in Climate Change and Disaster Risk Management. Ulaagaalee galmee barattoota digrii jalqabaa barachuuf eeyyatti qabxii seensaa ministeerri barnootaa baase dippiloomaan gulantaa arfaffaa yookiin holistic COC kan qabdu bara 2013 qorumsa kutaa 12ffaa kan fudhatte barnoota dhuunfaaf qabxii darbiinsa ministeerri barnootaa kaa'e kan qabdu bara 2014 hanga 2016 barnoota dandamiinsaa yookiin remedial kan barate yookiin kan baratte qabxii darbiinsaa ministeerri barnootaa kaa'e kan qabdu barattoota digrii lammaffaa galmaa'uuf iyyatanii yuunivarsiitii yookiin kolleejjii beekamtii qaburraa ogummaa wal fakkaatuun kan leenjite barattoonni digrii lammaffaa barnoota BA yookiin BSc digrii kan qabdu barattoonni digrii lammaffaa qormaata biyyoolessaa NGAT yookiin NGAT kan darbe yookiin kan darbite. Guyyoonni galmee onkoloolessa 14 hanga 25 qofa waan ta'eef yeroo jedhametti galmaa'uudhaan beekumsa irratti beekumsa dabaladhaa. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu kaampaasii Shaashamannee. Hubachiisa galmeen onlaayinii qofaan waan ta'eef sarara weebsaayitii yuunivarsiitichaa seenuun www.student.mwu.edu.et login irra galuudhaan galmaa'uu akka dandeessan isin beeksifna. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu kaampaasii Shaashamannee. Warra
በዓለማችን ከሚገኝ ጠንካራ መሳሪያዎች አንዱ ዕውቀት ነው። የማይሰረቅ የማይሰበር የተሻለ ዕውቀትን ለማግኘት ሲያስቡ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ምርጫው ያድርጉ። ከከፍተኛ የትምህርት ተቋም አንዱ የሆነው መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ሻሸመኔ ካምፓስ እንኳን ለ2017 የትምህርት ዘመን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያለ መልካም ምኞቱን ሲገልጽ ከፍተኛ ደስታ ይሰማዋል። መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ሻሸመኔ ካምፓስ በአንደኛ ደረጃ ዲግሪ፣ በሁለተኛ ደረጃ ዲግሪ እና በሶስተኛ ደረጃ ዲግሪ በመደበኛና በኤክስቴንሽን ለማስተማር ሙሉ ዝግጅቱን አጠናቋል። በመጀመሪያ ደረጃ ዲግሪ በመደበኛና በኤክስቴንሽን ሞዳሊቲ BA in Afan Oromo and Literature, BA in English Language and Literature, BA in Civics and Ethical Studies, BA in Geography and Environmental Studies, BSc in Geographic Information Science, BA in History and Heritage Management, BA in Journalism and Communication, BA in Sociology, BA in Accounting and Finance, BA in Marketing Management, BA in Management, BA in Economics, LLB in Law. Madawlabu University, Shashamane Campus. Master's degree both extension and regular modality. College of Business and Economics. MSc in Accounting and Finance. MA in Business Administration. MA in Marketing Management. MSc in Developmental Economics. College of Healthy Science. MPH in Epidemiology. MPH in General Health. MPH in Reproductive Health. MPH in Public Health Nutrition. MPH in Healthy Service Management. MSc in Adult Health Nursing. MSc in Maternity and Reproductive Health Nursing. Madawlabu University, Shashamane Campus. College of Social Science and Humanities. MA in Afan Oromo and Literature. MA in Teaching English as Foreign Language. MA in Civic and Ethical Studies. MA in Geography and Environmental Studies. MSc in Land Resource Management. MA in History and Heritage Management. MSc in Climate Change and Disaster Risk Management. መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ሻሸመኔ ካምፓስ የመመዝገቢያ መስፈርቶች የመጀመሪያ ዲግሪ ለመማር ለምታመለክቱ ተማሪዎች ትምህርት ሚኒስቴር ያስቀመጠውን መስፈርት የምታሟሉ በዲፕሎማ አራተኛ ደረጃ ወይም ሆሊስቲክ COC ያለው ያላት በ2013 የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ መልቀቂያ ፈተና የወሰደች የግል ተማሪዎች ትምህርት ሚኒስቴር ያወጣው ማለፊያ ነጥብ ያለው ያላት ከ2014 እስከ 2016 ሪሜዲያል ትምህርት የተማረች ትምህርት ሚኒስቴር ያስቀመጠውን የማለፊያ ነጥብ ያለው ያላት ሁለተኛ ደረጃ ዲግሪ ለመማር ለምታመለክቱ ተማሪዎች ዕውቅና ካለው ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጅ በተመሳሳይ ሙያ የሰለጠነች እንዲሁም BA ወይንም BSc የትምህርት ማስረጃ ያለው ያላት NGAT ወይንም ንጋት ሀገር አቀፍ ፈተና ያለፈች መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ሻሸመኔ ካምፓስ የመመዝገቢያ ቀናት ከጥቅምት 14 እስከ 25 ብቻ ስለሆኑ በተባለበት ጊዜ ይመስገቡ። በእውቀት ላይ እውቀትን ይደር። መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ሻሸመኔ ካምፓስ። ማሳሰቢያ፣ መዝገባው በኦንላይን ብቻ ስለሆነ የዩኒቨርሲቲውን ድረገጽ ወይንም ዌብሳይታችንን በመቀላቀል www.estudent.mwu.edu.eth ሎግን በማድረግ ገብታችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ የምሁራኖች ስብስብ። አንድ እንጀራ ራቴ ተቀመጥ በቡና